Manni murtii olaanaa Feeraala Liddataa yaada himatamtoota sadeenii kanaa dhaggeeffachuuf roobii dhufu jechuun adoolessa 8 bara 2013tti beellama biroo qabatee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee. Biyya Niijar kutaa kibba dhiyaa naannoo daangaa biyya Maalii irratti walitti bu'iinsa uumameen siviilota 5 loltoota 4 fi hidhattoota haleellaa gaggeessan 40 dilbata kaleessaa ajjeefamuu mootummaan ibsee jira. Shororkeessonni meeshaalee gurguddoo hidhatan kanneen 100 ta'an biskileeta mootaraa yookaan dogdoqqeen ganda Choomaa Baangu dilbata kaleessaa waaree booda sa'a 3 irratti haleelan jedha ministiriin ittisaa kan Niijar ibsa baasee televezyiyoona biyyattii irratti dhiyaateen. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Karagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kataayitaa mootummaa harkaa qabu paartiin badhaadhinaa lakkoofsa barcuma paarlaamaa mootummaa hundeessuu sadandeessisuun filannoo dhiyeenya geggeessame injifachuusaa boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa sanbata dabre adoolessa 10 bara 2021 ibsa baaseen beeksisee jira. Akka ibsa sanaatti barcumoota mana maree bakka bu'ootaa 436 keessaa paartiin badhaadhinaa 410 injifate. Manneen maree bakka bu'ootaa naannolee keessattis barcumoota xiqqoorraa kan hafe paartichi taayitaa mootummaa harkaa qabu hedduu injifachuusaa boordiin filannoo biyyoolessaa kun beeksisee jira. Kana Associated Press gabaaseef gabaasaa Kennedy Abaatee cuunfuudhaan Bafqaadutu dhiyeessa. Sababa dhibee COVID-19 fi haala nageenyaatiin wal qabatee yeroo lammaffaa fi kan dheerate filannoon marsaa 6ffaa biyyoolessaa Itoophiyaa waxabajjii 14 bara 2013 yommuu taasifamu namoonni hedduun irratti hirmaachuun isaanii gabaafamee ture. Tigraayin keessa sababa wal waraansaatii fi naannolee biroo keessatti immoo sababa tasgabbii fi nageenyaa akkasumas sababa haalewwan filannoodhaaf barbaachisaa ta'anurraa kan ka'e bakkeewwan itti filannoon ittiin geggeeffamen hafan jiru. Inni Tigraay keessa yeroodhaaf wanti beekame jiraachuu dhiisus naannolee biroo keessatti filannoon hin godhamin hafe ji'a qaammee keessa akka taasifamu ibsi boordii filannoo biyyoolessaa irraa bahee beeksiseera. Akka boordiin filannoo Itoophiyaa biyyoolessaa ifa godhetti paartiin biyya bulchaa jiru teessoo 436 keessaa 410 moo'uudhaan aangoo mootummaa uumuu isa dandeessisu argachuu isaa mirkaneesseera. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa adoolessa 3 bara 2013 bu'ii filannoo marsaa 6ffaa taasifame ifa gochuudhaa fi sagantaa qopheesse irratti dura teessuun boordichaa Birtukaan Miidhagsaa haasaa godhan irratti adeemsa keessatti rakkoon hedduun akka isaan quunname rakkoo kanarraas baratanii boordiin filannoo sadarkaa amma irra gaheerra ga'uu isaa dubbatanii boordichi filannoo amanamaa ta'ee geggeessuu isaa himaniiru. ስራ ስንጀምር የነገርኳቸው ጓደኞቼ ፓርቲዎች አያመሰግኑንም እንድታውቁ yommuu hojii jalqabnu warra na wajjiniin hojjetanutti kanan hime amanamummaa hin eeginaa waan hojjechuu qabnu garuu haa hojjannu jedheen jalqabe. Garuu dhumarratti paartileen siyaasaa boordichi loogii malee kan hojjetudha yommuu jedhan amanuun dadhabe. Filannichi amanamaa ta'uu isaa wajjiniin ragaa baane. Kanaafuu filannoo amanamaa ta'ee biyya keenyaa fi kennineerraa jedhaniiru Birtukaan Miidhagsaa. Sagantaa bu'ii filannoo kana ifa gochuu irratti kan argaman pirezidaantiin biyyattii Saaleworq Zawudee haasaa taasisan keessatti boordiin filannoo waan inni godheef galateeffatanii paartii moo'ee fi gammachuu isaanii dhiyeessanii paartileen mormitootaa komii qaban hunda karaa seera qabeessa ta'een akka dhiyeessanii gaafataniiru. በዚህ ሀገር ምርጫ ለማካሄድ መቻሉ ብቻውን በራሱ ድል ነው ብዬ biyya kana keessatti filannoo taasisuun mataansaa mo'annoodha jedheetan fudhadha. Moo'uun keessanii warra mirkanaa'ee fi baga gammaddanii jecha sababa adda addaatiin lammiileen naga qabeessi hirmaannarraa of qusattaniif sababni sun akka hiikamu yaaliin akka itti fufu adaraan jedhaniiru pirezidaant Saaleworq. Boordii filannoo biyyattii fi gargaarsa kan godhan keessaa tokko dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti. Dhaabbaticha bakka bu'uudhaan sirnicha irratti kan argaman Mooriinaa Ching amma adeemsi filannichaa guutummaatti raawwatutti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii boordicha gargaaruu akka itti fufu ibsaniiru. While the mandate of the UN in Ethiopia is to provide electoral assistance rather than the assessment. Itoophiyaa keessatti itti gaafatamummaan dhaaba keenyaa adeemsa filannoo hordofuu ittuu hin ta'in gargaaruudha. Filannoo waxabajjii xumuramus fuula duratti filannoon taasifamu waan jiruu fi adeemsi filannichaa hin raawwanne. Amma adeemsi filannichaa raawwatutti
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii boordii filannoo deeggaruu itti fufa. Itoophiyaan naga qabeettii hunda hirmaachiftuu fi dimokiraatawaa ta'uudhaaf adeemsa isheen gootu deeggaruun itti fufaa jedhaniiru bakka buutuun mootummoota gamtoomanii. Adeemsa filannichaatii fi biyyoottan gargaarsa godhan keessaa Jarmanii ishee tokko yommuu taatu, Itoophiyaatti ambaasaaddarri biyyattii filannoon ammaa haala nagaadhaan raawwachuu isaatii fi boordii filannoo biyyattii galateeffatanii fuula durattis Tigraay keessattis filannoon akka taasifamuu danda'u rakkooleen jiranuu akka karaa nagaatiin hiika argatan waamicha dhiyeessanii rakkina hiikuudhaa fi walwaraansii yookiin lolli akka fala hin taane dubbataniiru. Itti dabaluudhaanis biyyattii keessatti mariin hunda hirmaachisaa ta'e akka taasifamu gaafatanii biyyi isaanii gargaarsa akka gootus ambaasaadarichi himaniiru. Bu'ii filannichaa ilaalchisee yaada isaanii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin kan kennanii muummeen ministeeraa Itoophiyaa fi hoogganaan paartii badhaadhinaa Abiyyi Ahmad filannichi seenaa biyyattii keessatti yeroo jalqabaatii fi murtii boordii filannootiin kan godhamedha jedhanii paartiin isaanii moo'uun isaa moo'insa ittuu hin ta'in itti gaafatamummaa fudhachuu akka ta'e himaniiru. Muummichi ministeeraa dhiyeenya kana ibsa kennan keessatti filannoo irratti hirmaatanii paartileen mo'ataman qaama mootummaa keessatti akka qooda fudhatan ni taasifna jechuun isaanii ni yaadatama. Paartilee filannicha irratti hirmaatan keessaa paartiin Izemaa adeemsa filannichaa irratti komii 207 dhiyeessuun isaa gabaasameera. Yuunaayitid Isteets hooggantoonni paartii mormitootaa hidhamuu isaaniitii fi biyyattii keessatti nageenyaan wal qabatee sodaa jiru caqasuudhaan filannichi qulqulluu akka hin taane ibsuun ishee hin yaadatama. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya gabaasaa itti ceena. Mahammad Deeksisoo hidhaa ji'oottaniin booda hiikamuusaa abukaatoonsaa obbo Obsinaan Girmaa VOA'tti himanii jiru. Mahammad Deeksisoo sagantaa eebba barattoota Yuunivarsiitii Jimmaa irratti haqna Hacaaluu Hundeessaaf Jawaar Mohaammed hidhaadhaa hiikamu jechuudhaan eega sagalee dhageessisee booda hidhame dhimma isaa kan mana murtiitti dhiyaate hordofuudhaan gabaasuun keenya ni yaadatama. Mahammad Deeksisoo yeroo lamaaf mana murtii aanaa magaalaa Jimmaatiin mirgi wabii eegamee fi akka gallakkisamu eega ajajamee booda ajajni mana murtii utuu raawwatamin hafe humna addaa Oromiyaatiin fudhatamee gara Finfinnee geessamuudhaan Finfinnee Galaaniif Awaash Malkaasaatti hidhamaa akka turee fi adoolessa 3 bara 2013 hidhaadhaa akka hiikame dubbatan abukaatoonsaa Tsahaay Daamxootu Finfinnee irraa gabaase. Guraandhala bara 2013 sagantaa eebba barattoota Yuunivarsiitii Jimmaa irratti haqni Hacaaluu Hundeessaaf Jawaar Mohaammed hiikamuu jechuun sagalee kan dhageessise Mohaammed Deeksisoo hidhaa ji'a 5 booda hiikameeraa jedhan abukaatoon isaa. Mohaammed Deeksisoo Yuunivarsiitii Jimmaatti barataa barnoota digirii lammaffaa kan turee fi guyyaa eebba isaa sagantaa eebbaa irratti sagalee dhageessuu isaatiin hidhamee galmee garaagaraa lamaan himatamee kan mana murtiitti deddeebi'aa ture jedhan abukaatoon isaa obbo Obsinaan Girmaa. Kan jalqabaa gaafa eebbaa sana kan inni ittiin jedhee himatame jechuun Jawaar Mohaammed hiikamu haqni Hacaaluu Hundeessaaf jedheeti kan inni sagalee dhageessise. Kan inni jedhe gaafa ji'a 6 ture. Bariituu isaa battaluma sana erga qabamee booda gaafa 8 mana murtiitti dhiyaate 8 isa mana murtiitti dhiyaate guraandhala keessa mana murtiitti dhiyaate mootummaa irratti barattootaa fi barsiisota kakaasuu kan jedhuun kan inni shakkame yeroon beellamaa irratti gaafatan. Manni murtii gaaffii sana erga fudhatee booda guyyaa 8 kenne qorannaan akka gaggeeffamuuf jechaadha. Guyyaa 8 sun immoo hin dhume gaafa 17 guraandhala 17 bara 2013 mirgi wabii qarshii 2,000 eegamee fi kan inni yeroo sana irraa dhiyaachaa ture waajjira poolisii magaalaa Jimmaa aanaa tokkoffaa jedhamu ture. Erga ajajni sun bahee booda gara waajjira poolisii aanaa lammaffaa yookiin Alaazaar jedhamu itti jijjiirame achirraa gaafa dhiyeessan immoo yakka biraatiin kan jedhu shakkame jechaadha. Boombiin harkaa ji'a onkololeessaa keessa baheera kan jedhuun yeroon beellamaa irratti dhiyaate gaafa 30 ji'a 6ffaa sana keessa. Mohaammed Deeksisoo galmee lamaaniin si'a 4 mana murtii aanaa kan magaalaa Jimmaatti dhiyaatee si'a 1 wabii qarshii 2,000tiin akka gadi lakkifamu manni murtii murteessee ture jedhan. Haa ta'u malee ajajni kun hin raawwatamne kan jedhan abukaatoon isaa galmee isaa lammaffaatiinis wabii ofii isaan akka bahu manni murtii murteessee ammas ajajni mana murtii poolisii biratti hin kabajamne jechuudhaan haala ture ibsaniiru abukaatoon isaa obbo Obsinaan Girmaa. Qorannaan gaggeeffamuudhaaf kenname erga dhume booda
manni murtii yeroo dabalataa poolisiin guyyaa 14 gaafate keessa guyyaa 5 eeyyame. Guyyaa 5 irratti jechi ragaa sassaabamee dhiyaate nama maddeessisoo jedhamu hin beeknu. Boombiin garuu ji'a 3 dura dhuka'ee ture magaalaa Jimmaa keessatti nama dhukaase hin beeknu kan jedhu kan jirri ragaa bahanii. Sanuma irraa ka'ee manni murtii yeroo dabalataas kennuu didee wabii mataa ofiitiin haala akka samadeeti kan inni ajaje jechaadha. Ji'a 8ffaa gaafa 7 kan inni ajaje. Ergasii booda kun raawwatamne duubarra immoo hidhaan egaa waajjira poolisii keessaa huccuu beedanee ka'ee battaluma sanatti fuulduratti qabamee kaampii humna addaa keessa ture odeeffannoo jedhudha kan inni dhaga'ee ture. Achi gara ji'a tokko olii ture gaafa 23 ji'a 8ffaa gara Finfinnee dhufe jechaadha. Finfinnee dhufee waajjira poolisii magaalaa Galaanitti argamutti erga hidhamaa ture booda gara Awaash Malkaasaa bakka jedhamutti ganee ture maatii isaarraa sodeeffadheerraa. Mahammed Deeksisoo adoolessa 3 bara 2013 mana hidhaarraa bahuu ibsuudhaan akkamitti magaalaa Jimmaatii gara Finfinnee akka dhufee fi haala kamiin akka hidhaarraa hiikame raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsee jira. Turtiiwwan baatii hedduutiin booda gara maatiitti nagaan deebi'eera. Jimmaarraa achuma humna addaa ajajaan humna addaa poolisii Oromiyaatti iyyuu gara laanchaa yookaan biiroo komishiniitti nageesse. Biiroo komishinirraa gara Galaan nageessanii Galaanirraa immoo gara Awaash Malkaasaatti nageessanii. Yeroo sanaan booda hiikamee manaatti galee jechuudha. Tole Mahammed, yeroo magaalaa Jimmaatti waajjira poolisii aanaa 1ffaa fi 2ffaa keessatti hidhamtee turte. Mana murtiitti yeroo deddeebi'aa turte si'a tokko wabii qarshii 2,000tiin akkasumas immoo yeroo 2ffaa immoo galmeessa 2ffaatiin wabii ofii keetiin yookaan ofiif wabii taatee akka baatu manni murtii ajajee akka turedha abukaatoon kee kan ibsanii. Ammoo bifa kamiin kan hiikamte? Bilisaan baate moo wiidhaan baate moo akkamiin hiikamte? Mirga ofii illee isaallee sumaallee wanti jedhamee nutti hin jiru gadi dhiifaman isaanii irtummaa jedhamu dhufanii kanuma wanta hin jiru. Kanaan dura koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa Guraandhala 6 bara 2013 irraa eegalee kan dhamee jiru dargaggoo Mahammed Deeksisoof namoonni 2 galmee isaa irratti waamaman adeemsa mana murtii isaanii hordofaa akka ture ibsa turuunsaa ni yaadatama. Dabalataanis manni murtii aanaa kan magaalaa Jimmaa himatamtoota kanneen wabiidhaan gadi lakkisuus hidhamtoonni kunneen hidhaadhaa akka hin baane ibsee hidhamtoonni kunneen ajaja mana murtiitiin akka gadi lakkifaman hubachiiseera. Ajajni mana murtii irra deddeebiidhaan hojiirra ooluu hafuun isaas yaaddessuu ibsaa tureera. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaa bakka tokko tokkotti ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuunsaa na yaaddesseera jechuun dhimma Mahammed Deeksisoofaas itti dabaluudhaan ibsanni baasee ture irratti kanaan dura raadiyoon sagalee Ameerikaa hoogganaa biiroo nageenyaa Oromiyaa obbo Jibriil Mohammed haasofsiisee ajajni mana murtii naannoo Oromiyaa keessatti hojiirra oolaa jira. Garuu namni tokko yakka garaagaraa dalagee galmee adda addaatiin himanni irratti banamuuti mala. Kanaaf yakka isa tokkoon yoo manni murtii bilisa jedheen yakka bakka biraatti dalageen immoo poolisiin barbaada waan jiruuf yeroo namni sun wabiidhaan gad lakkifamu poolisiin immoo eegee yakka kan biraatiin mana murtiitti dhiyeessa waan ta'eef ajajni mana murtii wayita kana hojiirra hin oolin hafaa jedhan. Haa ta'u malee adeemsi kun adeemsa ittiin haqni barbaadamu waan ta'eef ajajni mana murtii hojiirra hin oollee jechuun hin danda'amu jechuudhaan ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophittaa nutti ceena. Kan bu'aaf hin hojjenne dhaabbanni Stand By Me jedhamu barnoota ijoolleetti fuuleffachuudhaan ijoollee maatiin irra hin jirree fi maatii harka qalleeyyii gargaara. Biriteen keessa kan maadheffate dhaabbanni kun waggaa 11 dura godinaa Arsii magaalaa Boqojjii keessatti hojii gargaarsaa kana jalqabe. Dhiheenya immoo godinaa Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti mana barnootaa 1-8tti barsiisu banuudhaan ijoollee maatii harka qalleeyyii irraa dhufan barnoota eegumsa fayyaa fi nyaata akkasumas meeshaalee barnootaaf barbaachisan gargaaree barsiisaa jira. Qophii har'aaf tujubeen Finfinneetti bilbiluudhaan itti gaafatamaa dhaabbaticha Stand By Me obbo Biraanuu Tuuchoo dubbistee jirti. Kaayyoon dhaabbatichaa maal akka ta'e ibsuudhaan eegalu. Dhaabbatni Stand By Me kaayyoon isaa ijoollee abbaa fi haadha hin qabneef barachuudhaaf rakkoo qabanii barumsa bu'a gochuudhaan isaan barsiisuudha guddaanii. Dursi kan kennamuuf ijoollee abbaa fi haadha hin qabne kan immoo maatii harka qalleeyyii
keessaa warra dhufanii isaan kana walitti qabanii gargaaruudha. Maatii isaaniis immoo gargaaruudha. Dhaabbatichi Itoophiyaa keessatti kan inni dhaabbate waggaa 11 fuuldura. Itoophiyaa keessatti eessatti dhaabbatee jira? Eessatti hojjetaa jira dhaabbati Stand By Me? Itoophiyaa keessatti jalqaba Boqqojjiitti dhaabbate. Arsii jechuudha. Mana barumsaa oolmaa daa'imman kaasee amma kutaa 8tti qaba. Dambidollootis immoo akkasuma darbee immoo ijoollee abbaa fa'aa irra hin jirre fira kan guddisu kan hin qabne iddoo ijoolleen itti guddatan immoo Boqqojjiidhaa qaba. Achirratti ijoollee gara 30 ta'an tajaajilaa jira. Hamma yoonaa dhaabbati Stand By Me kun hojii inni hojjeteen bu'aa guddaa argame jettan keessaa? Bu'aan argame jennu ijoolleen barachuudhaaf utuu carraa qabanii rakkoo hiyyummaatiif barachuu kan hin dandeenye, maatiin gargaaruu kan hin dandeenye, firoonni gargaaruu kan hin dandeenye baratanii amma yoonaa ijoollee baay'eetu Boqqojjiidhaa yuunivarsiitii kan galanii giraajuweetii godhanillee jiruu kan qabatan jira. Akkasumas maatiif gargaaramanii ijoollee isaanii kunuunsanii akka isaan of biratti guddisuu kan danda'anii baay'eetu jira. Meeqa ta'u mee walumaa gala hanga ammaatti ijoollee Stand By Me'n Itoophiyaa keessaa gargaara? 1,000 gararraa ta'u iddoo lachuuttu. Kun egaa maatii harka qalleeyyii keessaa akka isaan dhufannaaf himtaniittu mana barnootaa ennaa oolanii tarii mana isaaniitii nyaata gahaa argachuu dhiisuu danda'u. Gama akkasii deeggarsi dhaabbate kun godhuuf jira ijoollee kanaaf ennaa isaan mana barumsaa dhaqan. Asirratti ibsuudhaa fi amma mana barumsaa barsiisota akka carree ijoolleedhaaf laatanaaf ciree kennimee mana barumsaa ofii keenya dhaabbatichi ijaaree barsiisaa eegammoo asii fixanii booddee sadarkaa lammaffaa akka isaan baratan achitti hin gargaara. Nyaatan kennaatiifi achitti immoo darbee yuunivarsiitiittis warri darbanii gargaaramaa jiru. Yuunivarsiitii akka isaan baratanii fi deebi'ee immoo karaa ogummaa adda addaas warri yuunivarsiitii garuu hin dandeenye ogummaa adda addaa baratanii akka isaan of danda'an gochuudhaa fi dhaabbatichi baay'ee tattaafatee karaa kana gargaaraa jira. Tole egaa ijoolleen hanga ammaatti dhaabbata kanaan gargaaramanii sadarkaa gara gadiitii kaasanii hamma yuunivarsiitiitti deeman kun ijoollee meeqa ta'u walumaa gala? Amma Boqqojjiitti ijoollee gara ijoollee 37 kan amma yuunivarsiitii galanii kan barataa jiranii isaan keessaa kan eebbifaman jiru. Dambidollootti booddee jalqabe hojiin kun kanaaf amma waggaa darbee nama tokkotu yuunivarsiitii galee jira. Amma baran ammoo shamarran namatu darbanii barachaa jiru. Yuunivarsiitiitti darbanii? Dhaabbati kun Itoophiyaa keessaa bakka kana lamaan Dambidolloof Boqqojjii qofaadha moo iddoo biraattis hojjechuudhaaf karoora qaba? Egaa kan inni Boqqojjii irraa ka'ee ture Dambidolloo dhaqee yaa'u rakkoo biyya keessa jiru ilaaluudhaanii akkamiinitu iddoo namoota warra ijoollee rakkatan ijoollee rakkoo qaban bira ga'an jechuudhaan achitti jalqabee gara isa kana guddisee gara biraattii fi babal'inaan hojjechuudhaaf kaayyoo isaan keessa jira. Akkasii amma natti himtanitti dhaabbati kun hojii gurguddaadha kan inni hojjetaa jiru. Maddi maallaqa isaa eessa yookaanis eessarraati kan inni gargaarsa argatu? Dhaabbati kun biyya Ingilizii lafiin inni dhufee naganni irraati. Kan inni ittiin hojjetu warri achi jiran kun biyyoota adda addaatti ittiin hojjetu akkasuma immoo Itoophiyaa keessatti hojjetaa jiru. Kanaaf ispoonsara barbaadu ijoolleedhaaf yoo mana barumsaa ijaaruu barbaadanii mana barumsaa tokko ijaaruudhaaf ispoonsaraa akkasumas immoo ijoolleedhaaf tokkoon isaaniitiif ispoonsara barbaadanii ispoonsara kanaan warri ispoonsarii godhanii horii isaan buusan kanaanitu wantoonni barumsa laallatee fayyaa isaanii laallatee
nyaata isaanii ilaallatee kanaan baajetii achi ba'a. Kanaanitu gargaaramu. Ispoonsarri kun immoo istaandi baay'inii midhaaf kennu duwwaatu hin ta'in ijoollee kanas immoo dhuunfaa isaaniitti wantoota tokko yeroo wal qunnamanii gargaarsa hin godhuuf akkuma dandeettii ispoonsaraatti jechuudha. Akka kanaan baajetiin kan ergamee irratti hojjennu. Ijoolleenii fi warri isaanii isin gargaartan kun yeroo ammaatti ofii isaanii danda'anii warri hojiitti bobba'an jiru. Ijoollee bira gargaaru bira darbee dhaabbichi maatii isin gargaara. Hojii tokko hojii uummatanii akka isaan hojjetanii gurmeessee akka isaan of danda'an kan goone jira. Amma boqojii keessatti gara maatii 13tiif birrii qarshii kennine qarshii kanaan nagadanii gargaarsa karaa dhaabbata kanaa kennamuuf bira gabalee kan mataa isaanii uummatanii kan of gargaaranii of danda'an jiru. Akkasumas immoo boqojii keessa marsaa duraa gara maatii 9 akka isaan of danda'an goone jira. Deebi'ees immoo amma gargaaramaa kan jiran jiru. Akka kanaan kan of danda'an jiru. Itoophiyaatti itti gaafatamaa dhaabbata istaand baay'imii obbo Biraanuu Tuuchoo ibsa nuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Galatoomaatii fi waan gaaffii kana ibsitanii fi fayyaa. Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee hojii dhaabbatichi naannoo Dambidollootti hojjetaa jiruu fi namoota dhaabbaticharraa fayyadamoo ta'an ilaalchisee immoo kutaa lammataa qabannee isinitti deebina. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 20 yookaan kiilooheerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooheerzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooheerzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. ይህ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው። በ22 በ25 እና በ31 ሜትር ባንድ እንዲሁም በናይል ሳት ቪኦኤ 24 ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁ የዛሬ ሰኞ